يا مركز الأثر مركز بريدا قرآن حديثني سمرانو مدى بلاد مسلما السلام كان عليكم ورحمة كموجيف الله بدا وبركاته. يا نما Duugan مسلما machiisaa dhagahaa wal كوتو dhaggeessisa. فردقودا Obboleewwan يا keenya نما warra dhimma مسلما jiruuf jireenyaatiif كوتو biyya ambaarra فردقودا facaaneef akkasumas kanneen biyya keessa jirtaniif salaamataan keenya qilleensa irra darbuudhaan isin hageessu jecha oduu gammachiisaa soora qalbii namaatiif dawaa gurguddootaatu qabannee dhufnee jirra. Jaallattootaa fi dinqisiifattoonni keenya kan dhageessan caalaa kan dhuftanii argitantu irra guddoodha jecha maarree kan argineef kan argitaniif akkasumas kan dhageenyeef kan dhageessaniin waliin gammanna jechuudhaan duraan dursinee markazul athar lilculuumi alqur'aan wassunnaa irra ustaazonnii fi barattoonni assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu jedhaan. Kanatti aansuudhaan manni barumsaa markazul athar akkuma kanaan dura seenaa hojjechaa ture amma seenaa hojjechuu itti fufee jira. Akkuma nuti beeknuuf akkuma isin beektan manni barumsaa markazul athar bara 2020 Ustaaz Salahaddin Muhammadi yookaan Abuu Mujaddidiin kan hundeeffame yoo ta'u qiraatii talqiinaatiif hifdiidhaan beekamaa yoo ta'u yeroo ammaa kana sagantaa ammaan dura argamee hin beekne qabatee dhufee jira. Sunis barattoonni hifdii qur'aanaa xumuran gidduutti torbaniin barattoota lama gidduutti sagantaan gaafiif deebii qopheessuudhaan dhuma irrattis barataa injifatee badhaasuuf qophii xumuree jira. Maarree namoonni sagantaa kana irratti hirmaachuu barbaadan kottaa isiniin jedhanii jiru. Guyyaan sagantaan eegalus Oktoober 20 bara 2023 yookaan Rabiul Aakhir guyyaa 5 bara 1445 Jumaa galgala yoo ta'u iddoon isaas mana barumsaa markazul athar. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 52 duwwaa 9 duwwaa 11 54 duwwaa yookaan duwwaa 54 783 791 قرية مركز الأثر يا مركز الأثر مركز بريدا قرآن حديثني سمرانو مدى بلاد مسلما كان كموجيف بدا يا نما مسلما كوتو فدقودا يا نما مسلما كوتو فدقودا